Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ameen. Duraan dursaa guyyaa gaddaa kana keessatti argamuun keenya baay'ee akka seenaattis nuti waan guddaa irraa waan barannuuf dhaloonnis kana argeeti waan guddaa irra baratan jedhee yaada. Baay'ee kan nama barsiisuudhaan jedhee karaa kootiin barnoota guddaa irraan argadha jedhee tan abdadhaanu. Eeyyeen artist Zarihuun Wadaajoon baay'ee kan ofiidhaaf kan jiraate osoo hin ta'in sabaaf biyyaaf kan jiraatedha. Haa ta'u malee inni kan dabarsaa erga inni dabarsaa ture sun ummanni naannoodhaan yookiin immoo sabaatiin yookiin amantaatiin gargaraatiin akka waliin qorne tokkummaadhaan akka waliin jiraatu. Jaalalan akka waliin jiraatu akka waliin dhaabbatu jaalalli dhugaa akka lafatti gadi bu'u kan barbaadudha nama akkasiiti ture inni nama dhugaati ture. Kanaafuu nutis dhaloonni amma jirus gara fuuldurattis dhufus haala kanaan jireenya isa sobaa dubbii yookiin immoo jechoota isa sobaa kan ta'anii ofirraa fageessine akka isaatti dhugaa dubbachuudhaan gara fuulduratti ummata keenyaaf qabsaa'uu akka qabnu kan nu agarsiisu kan nu barsiisudha jedheen dhaamsa kana dabarsuudhaaf an barbaada dhaloota amma jiruudhaafis isa dhufuudhaafis jechuudha. Amma adeemsi akka isaatti warra deemanii amma qabeenya warra godhatanii kan ani amma inni qabeenya guddaa ofiif hin goone. Maaliif biyyaaf jiraate sabaaf jiraate jireenyi isaa guutuun gaafa arginu namaaf jiraate jenne osoo dubbanne wayya akka kootti jechuudha. Maaliif waa argachuudhaaf waa itti ofiidhaaf itti misoomu yookiin immoo itti faayidaa ofii itti argachuudhaaf kan itti deeme miti. Kanaafuu haalli inni itti deemaa ture sun baay'ee kan namoota amma warra akka isaa wallisoonni warra jiran kanaaf barnoota isaaniidhaaf ta'an jedhee yaada. Akkasumatti immoo kan warra dhugaatiin karaa isaatiin deeman sun han manatti saafan dhukkuba garaagaraatiin jechuudha kan nama dhabanii seenaa guddaa hojjetan ni jiru. Lubbuudhaan isaan biraattis dhaabbatanii seenaadhaaf dhugaadhaaf dhaabbatanii akka waliin jiraatan tokkummaa isa inni dabarsiisan hojiidhaan agarsiisanii akka isaatti seenaa dhugaa dhaabanii akka deeman dhaamsa kana dabarsuuf barbaada.